Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtoonni maatii Waaqayyoo iddoo garaagaraa teessanii sa'aatii garaagaraatti sagalee kana kan dhageessan, viidiyoo kana kan ilaaltan, nageenyi Waaqayyoo inni waaraan, inni boqonnaa namaaf kennu, nageenya addunyaa irraa argannu irraa adda kan ta'e bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Kadhannaan haadha keenyaa giiftii keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam, eegumsi ergamootaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Guyyaa irraa egaa Waaqayyo gooftaan keenya yoo nuuf eeyyame barumsa tokko waliin eegalla. Mata dureen barumsa keenyaa Hafuurummaa Ortodoksawaa kan jedhudha. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya nu gidduutti argame akka nu barsiifatu, akka nu gorfatu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa barumsa kana barachuun maaliif barbaachise waan jedhu jalqaba tuquun barbaachisaa ta'uu danda'a. Akkuma hundi keenya yaadannu Waaqayyo gooftaan keenya ilma namaa kan uume jireenya gammachuu fi jireenya boqonnaa qabu akka jiraatuuf. Jireenya gammachuu, jireenya boqonnaa qabu, boqonnaa bara baraa kan qabu akka jiraatuuf ilma namaa uumeera gooftaan keenya. Qulqulluu Museetti akkuma hime, qulqulluu Museenis akkuma nu barreesse Waaqayyo gooftaan keenya nama akka bifaa fi fakkeenya isaatti uume. Kitaaba seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti akkuma beeknu, akkuma dubbisnu Waaqayyos jedhee nama akka bifaa fi fakkeenya keenyatti haa uumnu jechuudhaan kabaja olaanaa Waaqayyo fakkaachuu isaaf kennee isa uume dhala namaa. Haa ta'u malee bara keessa jiraannu kana keessa yoo ilaaltanii ilmi namaa kaayyoo fi kabaja Waaqayyo isaaf laate kana dagachuudhaan, irraanfachuudhaan bartee jireenya Waaqayyoo wajjin waliin qabanne keessa seenee jira ilmi namaa. Baay'een namootaa maaliif akka uumame, kaayyoon uumamuusaa maaliif akka ta'e dagachuudhaan barteewwan Waaqayyo irraa isa adda baasan, barteewwan addunyaa keessa daandii seexanaa keessa isa seessisan keessa seenee jira ilmi namaa. Amantaa qabaachuun, jireenya hafuuraa qabaachuun akka gowwummaa fi akka duubatti hafummaatti ilaalamuu isaa baramaa dhufeera jechuudha. Jireenya hafuurummaa laphee namoota addunyaa keessaa baduunsaa baay'ee nama dinqu. Haa ta'u malee kiristaana of hin jennee mana kiristaanaa keessa otoo deddeebinuu guyyaa 40 fi guyyaa 80tti cuuphamnee waa'ee Waaqayyoo barannee kiristaanaadhaan of hin jennee garuu jireenya kiristaanummaa jiraachuu gaafa dadhabnu baay'ee kan nama gaddisiisuu fi kan nama dinqisiisuudhaas jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ani Kiristoosiin akkam fakkaadhu, isin immoo anaan na fakkaadhaa jechuudhaan akka nutti dubbate hundi keenya iyyuu mana kiristaanaa keessattis dhageenye irraa kitaaba qulqulluurraas dubbisneerra. Jechi kuni ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti kan argamu. Garuu jecha qulqulluu Phaawulos kanarratti hundoofne dhuguma nuti qulqulluu Phaawulos hin fakkaanne, Kiristoos hin fakkaanne jiraanna yoo jenne wanti kun gaafii kan nutti kaasudha jechuudha. Jecha kana tuffannee jecha qulqulluu Phaawulos cinaatti goone jireenyi baay'een keenya jiraachaa jirru jireenya biraati jechuudha. Aarsaan Kiristoos fannoo irratti kaffale, dadhabbiin inni nuuf dadhabe, gidiraa inni nuuf arge, kabajna isaatirraa bu'ee kan isaaf hin malle tuffatamuu keessa hanga hancufni isarratti tuffamu irratti kan ga'e aarsaan isaa sun laphee namootaa keessaa badeera. Haasawa guyyaa guyyaa keenya keessatti, jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti aarsaa Kiristoos nuuf kaffale kana yaadachaa hin jirru baay'een keenya jechuudha. Sirna qulqulleessaa irratti yeroo hirmaannu, sirna qiddaasee mana kiristaanaa keenya keessatti gaafa hirmaannu, yaa gooftaa du'a kee ni dubbannaa, du'aa ka'umsa kee qulqulleettis ol bahuu kee fi lammaffaa dhufuu kee ni amannaa jennee sirna qulqulleessaa irratti yeedaloodhaan jechaa sirna qulqulleessaa irratti hirmaannee jenna. Garuu gaafa achi baanu jecha kanaa ni daganna. Waa'ee du'a isaa yaadachuu dhiisitii, waa'ee du'aa ka'umsa isaa amanuu dhiisitii tasumayyuu maqaa Kiristoos waan dhageenye nutti hin fakkaatu jechuudha baay'een keenya yeroo mana kiristaanaa keessaa baanu. Kun immoo maal nutti mul'isa? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 4 irratti akka barraa'ee arginu
fakkeenya tokko nuuf kennee ture. Innis namni sanyii facaasuu bahee yookiin qotee bulaan sanyii facaasuu bahee sanyiiwwan sun immoo iddoo afuritti kufan. Inni tokko daandii cinaatti kufe. Isa daandii cinaatti kufe sana yookiin daandii cinaa daandii irratti kan bu'e sana simbirroonni dhufuudhaan ni guuranii. Sanyii sana simbirroonni dhufanii funaanatan jechuudha. Gaafa kana fakkeenya kana gaafa hiiku gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee hiike? Namoonni tokko tokko sagalee Waaqayyoo ni dhaga'u. Waa'ee Waaqayyoo ni baratu. Akkuma amma kaasne kana sirna qulqulleessaa irratti hirmaatanii waa'ee Kiristoos du'aa ka'umsa isaa, du'uu isaa, lammaffaa dhufuu isaa ni baranna ni yaadna. Garuu gaafa baanu hin yaadannu waan sana. Fakkeenyi kun nurratti raawwata jechuudha. Kanaafuu jireenya Waaqayyootiin yookiin jireenya afuurummaatiin deddeebi'uu ni rakkanna jechuudha. Ni rakkanna. Namni jireenya afuurummaa kanaan firii buusuu kan danda'u yeroo hunda jecha Waaqayyoo wajjin yoo jiraate qofadha. Yeroo hundumayyuu yaada isaa keessa, dubbii isaa keessa, jireenya isaa keessa, bakka inni oolu keessa sagalee Waaqayyoo yoo jiraate qofadha jireenya afuurummaa kana jiraachuu kan danda'u. Namni hanguma jecha Waaqayyoo dagachaa, jecha Waaqayyoo irraanfachaa deemu wantoota biraa laphee isaa keessa, yaada isaa keessa seensifachaa deema. Kitaaba seera keessa deebii boqonnaa 6:9 irratti jechi tokko barraa'e akkas jedha. Ani har'aa jedha. Ani har'aa kanan si ajaju jecha kana laphee keetitti qabadhu. Ijoollee keetis barsiisi. Mana kee yeroo teessu, daandii irra yeroo deemtu, yeroo raftu, yeroo kaatus isa haasa'i. Harka kee irrattis mallattoo taasisiitii hidhadhu jedha. Ilaala. Ajajni kun uummata Israa'eliif ajaja kennamedha. Waaqayyo maal jedhee? Ajaja ani guyyaa har'aa siif kennu kana laphee keetitti qabadhu. Ijoollee keetis barsiisi. Mana kee yeroo teessu, daandii irra yeroo deemtu, yeroo kaatu, yeroo teessu, yeroo raftu waa'ee jecha kana haasa'i, waa'ee jecha kana dubbadhu jedhee nutti hima Waaqayyo. Waaqayyo jecha kana maaliif nutti kenna? Yoo sagalee Waaqayyoo yeroo hunda dubbachuu baanne, sagalee Waaqayyoo lapheetti qabannee yeroo hunda yaaduu yoo baanne, jireenya itti aanee jireenya afuurummaa itti aanee jiru kana jiraachuu hin dandeenyu. Jiraachuu hin dandeenyu. Yeroo hundayyuu jechoota fi abboommii Waaqayyoo, seerota Waaqayyoo wajjin deddeebi'uu nu barbaachisa jechuudha. Egaa wantoota amma akka seensatti kaasne kana ilaaluudhaan barumsa afuurummaa kana, jireenya afuurummaa kana barachuun nu barbaachisa jechuudhaan mata duree afuurummaa ortoodoksaawaa jedhuun barumsa kana guyyaa har'aa ni barannaa jechuudha. Guyyaa har'aa ni baranna jechuudha. Ammas lammata Waaqayyo gooftaan keenya nu gidduutti argamee akka nu barsiifatu, akka nu gorfatu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Mata duree biraatti otoo hin darbiin kaayyoon barumsa kanaa maali kan jedhu wantoota duratti haasofne sana wajjin wal qabsiisnee haa ilaallu. Egaa barumsa kana keessatti nuti kan barbaannu warri sagalee kana dhaga'an, warri barumsa kana baratan akka eeyyama Waaqayyootti waa'ee afuurummaa isaanii beekanii ittiin akka jiraatan dandeessisuudha. Waa'ee afuurummaa, waa'ee jireenya afuurummaa hubatanii, maalummaa isaa hubatanii, kaayyoo isaa hubatanii, faayidaa isaallee hubatanii akka ittiin jiraatan dandeessisuudha jechuudha. Kaayyoon keenya inni walii gala. Addatti yoo ilaalle immoo barumsa kana keessatti kan nuti barannu tokkoffaa afuurummaan maali? Afuurummaan maali? Afuurummaa ortoodoksaawaa maal jechuudha? Jecha kana yeroo baay'ee ni dhageenya mana kiristaanaa keessatti. Afuurummaa ortoodoksaawaa jechuun akkamitti hiikama waan jedhu barumsa kana keessatti ni ilaalla jechuudha. Inni kan biraa bu'uuraalee afuurummaa irratti hubannoo ni arganna. Jireenya afuurummaatiif bu'uura kan ta'an maali? Jireenya afuurummaa maalirratti ijaarama? Eessaa jalqaba waan jedhu ni ilaalla jechuudha akka eeyyama Waaqayyootti. Inni kan biraa immoo mana kiristaanaa keenya keessa egaa barumsi baratamu ni jira waa'ee qulqullummaa, waa'ee jireenya afuurummaa kanarratti inni sadarkaalee kurnan ni jiru. Sadarkaalee kurnan sana akka eeyyama Waaqayyootti ni ilaalla jechuudha barumsa kana keessatti. Itti aansinee waa'ee sadarkaalee kanaa erga ilaallee, waa'ee jireenya afuurummaa kana maalummaa isaa, bu'uura isaa erga ilaallee booda akkamitti immoo jiraachuu dandeenya waan jedhu immoo waan nu qajeelchu ni ilaalla jechuudha barumsa kana keessatti. Inni kan biraa barumsa kanaan kan laallu jireenya afuurummaa keenya kanaaf fakkeenya kan nuuf ta'an. Isaan irraa laallee, isaan irraa barannee akka isaan deemanitti deemuudhaaf qulqulloonni nu gargaaran eenyu faadha? Eenyurraa baranna kan jedhu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos uumaa keenya irraa kaanee qulqulloota caqasuudhaan ni ilaalla jechuudha. Egaa dursinee afuurummaa ortoodoksaawaa jechuun kun maali?
akkamitti hiikama? Maal jechuudha hafuurummaa ortodoksawaa gaafa jennu? Jecha kana hiikuun kan nu barbaachisuuf ani gaafa nasii dubbadhu isin gaafa achi dhageessan akka walii galluuf jechuudha. Yaada garaagaraa akka hin qabaanneef. Manni kiristaanaa immoo hafuurummaa ortodoksawaa kana akkamittiin hiikti waan jedhu beekuu waan nu barbaachisuuf hafuurummaa ortodoksawaa waan jedhu kana hiika itti laachuun nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf gaafa ilaallu egaa hafuurummaa ortodoksawaa kan jedhu kun akkuma argaa jirtan jechoota lamarraa kan ijaaramedha. Isaanis hafuurummaa fi ortodoksawaa kan jedhamu jechoota lamarraa kan ijaaramedha. Barumsa kana yookiin mata duree kana keessattuu afaan Gi'izii fi afaan Amaariffaatiin ortodoksaawii manfasaawwiinnati isa jennu san jechuudha. Manneen kiristaanaa obboloonni mana kiristaanaa keenyaa warri ta'anii isaan immoo afaan Ingiliffaatiin warri lallaban immoo ortodoks spirituality jedhanii kan dubbatan jechuudha. Afaan keenyatti afaan Oromootti gaafa finnu hafuurummaa ortodoksawaa kan jedhu nu kenna jechuudha. Egaa jechoota lamarraa ijaarame jenneerraa hafuurummaa ortodoksawaa inni jedhu kun akkuma mul'atu adda hirreemee walaa yaadachiisnu hiika isaanii jechuudha. Tokkoffaa irratti hafuurummaa kan jedhu arganna. Hafuurummaa kan jedhu arganna. Hafuurummaa jechi jedhu kun egaa akkuma argitan hafuura kan jedhu irraa kan argamedha. Hiikni isaa immoo akka jechaatti gaafa laallu akka afaanitti gaafa laallu hafuuraan ta'uu, kan hafuuraa ta'uu, amala hafuuraa argisiisuu kan jedhu qaba jechuudha hiikni isaa. Hafuura irraa kan jedhu jecha jedhu irraa akkuma argame hafuurummaa gaafa jennu egaa hafuura waan jedhame sana ta'uu, amala hafuurri sun qabu argisiisuu akka hafuuraatti jiraachuu jechuudha. Jecha hafuura jedhu kan egaa kitaaba qulqulluu keessatti isaa ta'uu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wantoota garaagaraa ibsuudhaaf itti fayyadamna. Kitaaba qulqulluu keessatti jechi hafuura jedhu kun yookiin isa afaan Gi'iziitiin manfas jennu kun wantoota garaagaraa ibsuudhaaf kaa'ameera jechuudha. Qulqulluun Museen kitaaba seera uumamaa barreessuu yeroo jalqabu boqonnaa tokko irratti gaafa dubbistanii hafuurri Waaqayyoo bishaan irra akka ture nutti hima. Hafuurri Waaqayyoo bishaan irra ture jechuudhaan nutti hima jechuudha. Iddoo garaagaraatti immoo bubbee bakka bu'uudhaan hafuura kan jedhu kun bubbeen ibsee bakka itti ibsa jira. Lubbuu namaallee bakka itti ibsa jira. Yaada namaallee bakka itti ibsa jira jechuudha kitaaba qulqulluu keessatti. Akkasuma immoo yeroo masfinoota warra jedhaman kana Israa'eloota warra moototaan dura bulchaa turan sana gaafa ilaallu immoo kan akka Iyyaasuu fa'aa gaafa ilaallu hafuurri Waaqayyoo isaan irra bu'aa ture. Hafuurri sun hafuura humnaa, hafuura hojii, hafuura kaka'umsaa yeroo ta'ee humna kaka'umsaa yeroo ta'ee ibsamu ni argina jechuudha kitaaba qulqulluu keessatti. Akkasuma immoo afaan keenya keessatti guyyaa guyyaadhaan gaafa haasofnu namoota wajjin gaafa haasofnu kitaabota yeroo barreessinu hafuura jecha jedhu kana yeroo baay'ee hafuura nuti baafannu kana ibsuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Kuni akka afaanitti waan muraasa kaasuu kan hin barbaade. Akka mana kiristaanaatti garuu hafuurummaa jechuun jireenya Waaqayyoo wajjin hin qabnu jechuudha. Manni kiristaanaa keenya yeroo kamiyyuu hafuurummaa jettee gaafa kaastu jireenya Waaqayyoo waliin jiraannu jechuu isheeti. Walitti dhufeenyi nuti Waaqayyoo wajjin qabnu. Jireenyi nuti Waaqayyoo wajjin hin qabnu. Oolmaan nuti Waaqayyoo wajjin oollu. Waliin dubbiin nuti Waaqayyoo wajjin taasisnu kun hafuurummaa jedhamee waamama. Tajaajilli nuti mana kiristaanaa keessatti goonu. Lallabni nuti waa'ee Waaqayyoo lallabnu. Lallabni nuti waa'ee Waaqayyoo dhageenyu. Barreeffamni nuti waa'ee Waaqayyoo barreessinu. Barteewwan kana keessa jiran hundi isaanii hafuurummaa jedhamanii waamamu jechuudha akka mana kiristaanaatti. Kanaaf hafuurummaa yookiin manfasaawwinnat waan jedhu kana mana kiristaanaa keessatti gaafa dhageenyu jireenya Waaqayyoo wajjin qabnu jechuu keenya. Jireenya hafuurawaa, jireenya Waaqayyoo wajjin qabnu ibsuudhaaf hafuurummaa jenna jechuudha. Kanaafuu jireenya hafuuraa kana namni jiraatu jireenya hafuurummaa qaba jechuudha. Amala hafuurummaa qaba jechuudha. Kana jechuun Waaqayyoo wajjin jiraataa jechuu keenya jechuudha. Jireenyi kun maaliif hafuurummaa jedhame yoo jenne jireenyi kun maaliif hafuurummaa jedhame gaafa jennu hafuura qulqulluu irraa kan maddu waan ta'eef. Jireenya hafuurummaa kun hafuura qulqulluu irraa madda waan ta'eef jireenya hafuurummaa jedhama. Jireenyi kun kennaa fi gaggeessummaa kan argatu hafuura qulqulluu irraati. Qaama sadan keessaa tokko kan ta'e hafuura qulqulluu irraa yookiin Waaqayyo irraa kennaa fi gaggeessummaadhaan kan jiraatamu waan ta'eef hafuurummaa jedhamee waamama. Hafuura qulqulluutiin hafuura yookaan hafuurummaa jennee waamna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jireenyi kennaa hafuura qulqulluu calaqqisiisu kamiyyuu jireenyi kennaa hafuura qulqulluu mul'isu jireenyi kamiyyuu
jireenya hafuurawaa jedhamee waamama jechuudha. Kanaaf hafuurummaa gaafa jennu kennaa hafuura qulqulluu kanaan jiraachuu akkaataa hafuurri qulqulluun deemi jedheen deemuu jechuu keenya hafuurummaa gaafa jennu jechuudha. Egaa kana keessatti of ilaaluun barbaachisaadha. Hafuurummaa kana ni qabnaa? Dhuguma nuti abboommii fi ajaja hafuura qulqulluu irraa madduun gaggeeffamaa jirraa? Waan jedhu immoo ilaaluun nu barbaachisa jechuudha kana keessatti. Kanaaf hafuurummaa jennee gaafa kaasnu nuti waa'ee hafuura qulqulluu irraa jireenya maddu waa'ee isaa kaasu keenya jechuudha. Kanaaf hafuurummaan jireenya hafuura qulqulluu irraa maddu waan ta'eef hafuurummaa jedhama jechuudha. Inni kan biraa yeroo baay'ee akkuma beektan afaan keessatti hafuura wanti jennu waan hin mul'anne hafuura jennee waamna. Waan harka keenya qaqqabuu hin dandeenye, waan ija keenya ilaaluu hin dandeenye hunda maal jennee waamna? Hafuura jennee waamna jechuudha. Egaa jireenyi hafuurummaa kun wanta mul'atuun waan hin mul'anne nuu kenna waan ta'eef hafuurummaa jedhamee waamna. Nama fuuldura deddeebinaa, namni ijaan nu argaa, tajaajilli nuti mana kiristaanaa keessatti argannuu fi kenninu ni mul'ata, kennaan nuti argannu garuu mul'atu. Kanaafuu hafuura jennee kaasna jechuudha. Egaa Waaqayyoo, qaamni Waaqayyoo akka qaamolee addunyaa kanarratti arginu, akka warra qaamota harkaan qaqqabamanii ijaan mul'atanii akkasumatti qaamni Waaqayyoo. Waaqayyoo ijaan hin mul'atu, ijaan hin argamu, harkaan hin qaqqabamu. Jireenya kana immoo kan jiraannu isa wajjin. Kanaafuu hafuurummaa jedhama jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubartittii ishee biyya Samaariyaa sana wajjin waliin dubbii taasise irratti jecha tokko akkana jedhee dubbateera. Wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irratti akkuma argitan maal jedhee deebisee fi isheen gaafa waa'ee Waaqayyoof sagaduu gaafa isatti kaastu akkana jedheen. Waaqayyoo hafuuradhaatii. Waaqayyoo hafuuradhaatii. Kan isaaf sagadanis hafuuraanii fi dhugaadhaan akka isaaf sagadan ni barbaachisa jedhe. Waaqayyo maal waan ta'eef? Waaqayyo hafuura waan ta'eef Waaqayyo hafuuradhaatii. Warri isaaf sagadanis hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduu barbaachisaa jedhe. Kun jecha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin dubbatamedha. Waaqayyo hafuura akka ta'e nutti hima. Kan isaaf sagannus hafuuraa fi dhugaadhaan akka ta'e nutti hima. Kanaafuu jireenyi kun jireenya Waaqayyo isa hafuura jedhamee ibsame kana wajjin kan jiraatamu waan ta'eef jireenya hafuurummaa jedhama. Akkuma baddaa gara oliitti kaasnee jireenyi kun jireenya Waaqayyo wajjin jiraannu jennee irra mitiire. Kanaafuu Waaqayyo sun immoo hin mul'atu, hafuuradha. Namootaaf yeroo mul'atu akkuma dandeetti isaaniitti wantoota garaagaraatiin haa mul'atu malee Waaqayyo hafuuradha. Kanaaf jireenyi nuti jiraannu kun Waaqayyo isa hafuura jedhamee waamame kana wajjin kan jiraatamu waan ta'eef jireenya hafuurummaa jedhamee waamama jechuudha. Hafuurummaa jedhamee waamama. Kanaaf hiika hafuurummaa kana keessa kan fudhannu egaa amala hafuuraa argisiisu Waaqayyo wajjiniin Waaqayyo isa hafuura jedhamee ibsame kana wajjiniin jiraachuu akkasumas immoo jireenyi kun hafuura qulqulluu irraa waan madduuf hafuurummaa jedhamee ibsameera jechuudha. Akka mana kiristaanaa keenyatti hafuurummaa gaafa jennu kana jechuu keenya jechuudha salphumatti. Egaa jecha hafuurummaa ortodoksawaa jedhu irratti lammaffaa irratti kan argannu ortodoksawaa isa jedhu kana jechuudha. Kunillee ifadha. Ortodoksawaa jedhu kun egaa jecha ortodoksii yookiin maqaa ortodoksii jedhu kana irraa kan ijaaramedha akkuma argitan. Ortodoksii, ortodoksawaa. Kanaaf ortodoksii kan jedhu kun maal jechuudha waan jedhu ilaaluun nu barbaachisaa jechuudha. Maqaan ortodoksii jedhu yookiin jecha ortodoksii jedhu kun jecha afaan Giriikiiti. Jecha afaan Giriikiiti ortodoksii inni jedhu kun jechuudha. Jechi kunis immoo jechoota lamarraa kan ijaaramudha. Jechoonni kunneenis ortoo fi doksaa kan jennu jechuudha. Ortoo fi doksaa jechoota jedhamanirraa kan argamedha jechi ortodoksii jedhu kun. Kanaaf jechoonni kun lamaan immoo qofa isaaniitti hiikamuu hin danda'anii. Fakkeenyaaf ortoo jechuun jechoota haala galumsa garaagaraa keessatti hiika garaagaraa qabaachuu danda'a garuu hiika muraasa akkaataa kanaan ni dhiyeessina. Ortoo jechuun sirrii, qajeelaa, dhugaa kan dogongora hin qabne jechuudha. Ortoo jechuun isa sirrii ta'e, isa qajeelaa ta'e, isa dhugaa ta'e kan dogongora hin qabne jechuudha. Ortoo jechuun yookaan immoo afaan Giriikiitiin gaafa waaman ortiirree yeroo jedhan jira jechuudha. Kanaaf ortiis haa jennu, ortoos haa jennu, hiikni isaa maal jechuudha? Sirrii, qajeelaa, dhugaa, dogongora kan hin qabne jechuudha. Ortoo jechuun jechuudha. Inni lammaffaan doksaa kan jedhudha.
Kunillee akkuma jecha ortoo jedhu akkaataa galumsa isaatti hiikota garaagaraa qabaachuu ni danda'a. Garuu hiika muraasaa gaafa ilaallu dooksaa jechuun ilaalcha, yaada, barnoota, amantaa, galata jedhamee hiikamuu ni danda'a. Dooksaa inni jedhu kun jechuudha. Ilaalcha, yaada, barnoota, amantaa yookaan galata jedhamee ibsamuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu kana keessatti wanti ilaaltan namoonni afaan Giriikii haasa'an jechuudha. Salphumatti gaafa ilaallu namoonni afaan Giriikii haasa'anii wanti kun sirriidha, wanti kun qajeelaadha, wanti kun dhugaadha gaafa jedhan ortoo jedhanii ibsu jechuudha gama biraatiin. Ortoo jedhanii ibsu jechuudha. Akkasumas immoo waa'ee ilaalchaa, waa'ee yaadaa, waa'ee galataa immoo gaafa ibsan dooksaa jedhanii ibsu jechuudha. Kanaafuu jechoota kana lamaan gaafa walitti finnu ortoodoks kan jennu san argannaa. Gara keenyatti gaafa finnu immoo ortodoksii kan jedhu arganna jechuudha. Jechoota kana lamaan gaafa walitti hinu ortodoksii jechuun maal akka ta'e inni barra jechuudha. Kana lamaan gaafa walitti finnu ortoo fi dooksaa kan jedhu kana gaafa walitti finnu ortodoksii egaa karaa lamaan hiikuu dandeenya jechuudha. Ortodoksii jedhu kana haala amma jiru jechuudha. Inni tokkoffaan akka maqaatti jechuudha. Akka maqaatti ortodoksii jecha jedhu kana ilaaluu ni dandeenya. Innis maqaa mana kiristaanaa ortodoksii. Manni kiristaanaa keenya fi manni kiristaanaa obboloonni akkasumas manneen kiristaanaa bahaa ortodoksii jedhamanii warra waamamu jiru. Mana kiristaanaa ortodoksii jedhamu. Kanaafuu maqaa mana kiristaanaa, maqaa waldaa kiristaanaa ortodoksii jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ortodoksii kan jedhu kana tokkoffaa akka maqaatti hiikuu dandeenya. Lammaffaa immoo hiika jechoota lamaan kanneen irraa ka'uudhaan akka maqibsaatti gaafa fayyadamnu yaada sirrii yookaan amantaa sirrii, ilaalcha qajeelaa, ilaalcha dhugaa jechuudha. Ortodoksii jechuudha. Kan duratti jenne sana gaafa yaadannu ortoo fi dooksaa kan jedhu sana gaafa walitti finnu ortoo jechuun sirrii akka ta'e, qajeelaa akka ta'e, dhugaa akka ta'e dubbanneerra. Dooksaa jechuun immoo galata, ilaalcha, amantaa, barnoota jenneerra. Kanaafuu barnoota sirrii, amantaa sirrii, amantaa dhugaa, ilaalcha dhugaa, yaada dhugaa jechuu keenya jechuudha. Ortodoksii gaafa jennu. Akka maqibsaatti gaafa fayyadamnu karaa kanaan hiikna jechuudha. Egaa akka maqaatti manni kiristaanaa keenyaa waggoota kumootaan dura ortodoksii akka jedhamte yaada quba qabdu jedhee yaada. Manneen kiristaanaa kan biroo irraa adda bahuudhaan ortodoksii jedhamteetti. Kanaafuu ortodoksii kana maaliif ofii baaste gaafa jennu egaa barumsi isheen qabatte gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irraa kan madde, afaan isaatiin kan lallabame, duuka bu'oota isaatiin kan ibsame, gara abboota duuka bu'oota booda ka'anitti kan daddarbe barumsa sirrii waan ta'eef barumsi koo sirriidha. Wanti ani lallabu sirriidha. Dhugaadha gaafa jettu ortodoksii maqaa jedhu ofii kennite jettu jechuudha. Manni kiristaanaa keenya. Kanaaf akkuma beektan manni kiristaanaa keenya mana kiristaanaa ortodoks tawaahidoo Itoophiyaa jedhamtee waamamti jechuudha. Akka biyya keenyatti gaafa ilaallu. Kanaaf ortodoksii kan jedhu karaa kanaan ni ibsamaa jechuudha. Egaa jechoota lamaan immoo walitti haafinnu egaa. Afurummaa jechuun maal akka ta'e ilaalleerraa. Ortodoksii jechuun maal akka ta'e ilaalleerraa amma jechoota lamaa walitti fidu jechuudha. Jechoota lamaa walitti fidnee gaafa ilaallu maal argannaa? Afurummaa ortodoksaawaa kan jedhu kana argannaa jechuudha. Afurummaa ortodoksaawaa kan jedhu kana arganna. Amma hiikuun nuti bu'u jechuudha. Akkuma ortodoksii jedhu karaa lamaan hiikne kana afurummaa ortodoksaawaa kan jedhu kana karaa lamaan hiikuu dandeenya. Inni tokkoffaan jireenya afurummaa sirrii ta'e. Jireenya afurummaa sirrii ta'e jechuu keenya afurummaa ortodoksaawaa gaafa jennu. Afurummaa ortodoksaawaa gaafa jennu maal jechuu keenya inni tokkoffaan jireenya afurummaa sirrii ta'e jechuu keenya. Jireenya afurummaa dhugaa ta'e jechuu keenya. Jireenya afurummaa qajeelaa ta'e jechuu keenya. Isa soba of keessaa hin qabne. Isa akkaataa seeraa fi ajaja waaqayyootiin deemu jechuu keenya. Egaa bara keenya kana keessa ni ilaaltu. Namoonni hedduun afurummaa jechuudhaan jireenya afurummaa nan qaba. Keessattuu immoo gara weestarni jennu kanatti yoo ilaalle immoo gara lixaa kanatti spirituality jechuudhaan barteewwan garaagaraa yeroo isaan keessatti hirmaatan ni agartu. Barteewwan garaagaraa keessatti hirmaatanii spiritualityidha yookaan afurummaadha jedhanii wantoota garaagaraa yeroo argisan ni argitu. Garuu isaan jedhanii fi jireenyi sun dhuguma spirituality ta'a. Dhuguma afurummaa ta'a miti. Afurummaan akkaataa seera waaqayyootti kan jiraatamu. Duratti akkuma kaasne afurummaa jechuudhaa fi ulaagaan inni tokko guutuu qabu waaqayyo wajjin kan jiraatamu ta'uu qaba jireenyi sun. Kanarraa kan hafe afurummaa wanti jedhamu jireenya afurummaa wanti jedhamu
yoo waa'ee hafuuraa waa'ee waaqayyoo ibsu yoo ta'e jireenya hafuurummaa jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu hafuurummaa ortodoksawaa gaafa jennu jireenya hafuurummaa sirrii ta'e jechuu keenya. Maaliif ortodoksii jecha jedhu amantaa sirrii, yaada sirrii, galata sirrii, barumsa sirrii jennee irra mitiire. Kanaafuu hafuurummaa gaafa itti finnu hafuurummaa sirrii ta'e, hafuurummaa dogoggora hin qabnedha gaafa jennu hafuurummaa ortodoksawaa jennee kaasnaa jechuudha. Hafuurummaa ortodoksawaa jennee kaasna jechuudha. Inni tokko hiikni isaa inni tokko isa kana. Egaa hiikni inni tokkoffaan kana yoo ta'u, hiikni inni lammaffaan immoo jireenya hafuurummaa akkaataa sirna mana kiristaanaa ortodoksiitiin gaggeeffamu jechuudha. Hafuurummaa ortodoksawaa gaafa jennu hiikni inni lammaffaan jireenya hafuurummaa akkaataa sirnaa fi barumsa mana kiristaanaa ortodoksiitiin gaggeeffamu jechuudha. Adda baastudha jechuudha. Jireenya hafuurummaa ortodoksawaa alaalumatti beektu. Seeraa fi sirna mana kiristaanaa ortodoksiitiin deemuusaa. Akka manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo jettutti deemuu isaa alaalumatti beektu. Ortodoksawaadha jireenyi kun jettu. Maaliif barteen isaa, gochoonni isaa wantoota addunyaa kana irra jiran, jireenyota addunyaa kana irra jiran irraa adda waan ta'eef. Kanaaf hafuurummaa ortodoksawaa gaafa jennu jireenya hafuurummaa akkaataa sirna mana kiristaanaa ortodoksiitiin gaggeeffamu jechuu keenya jechuudha. Hiikni lammaffaa. Manni kiristaanaa keenya jireenya hafuurummaa akkamitti akka gaggeessuu qabnu nutti himti. Waaqayyo tiksee malee nu hin ganne manni kiristaanaa keenya tiksee ishee. Abbaa gaabbii nuuf kenniteetti abbaan gaabbii nu gaggeessa. Kitaabota nuuf kenniteetti kitaabonni nu gaggeessu. Akkaataa seeraa fi abboommii isheen jettuun deemna jechuudha. Akkasumas immoo daddabarsa qulqulluu kan ta'e abbootii irraa kan dhufu nu barsiisti. Seeraa fi sirna nutti himti manni kiristaanaa jechuudha. Kanaaf jireenya hafuurawaa nuti gaggeessinu akkaataa qajeelfama, akkaataa seera, akkaataa sirna mana kiristaanaatti yoo ta'e hafuurummaa ortodoksawaa jennee waamna jechuudha. Kanaafuu hafuurummaa ortodoksawaa kan jedhu kana akkaataa kanaan hiikuu hin dandeenye jechuudha. Inni tokkoffaan jireenya hafuurummaa sirrii ta'e jechuudhaaf. Kana immoo maalirraa kaan? Ortodoksii jecha jedhu kanarraa kaan. Ortodoksii jechuun sirrii qajeelaa waan jenneef hafuurummaa ortodoksawaa gaafa jennu hafuurummaa sirrii ta'e jechuu keenya. Hiikni lammaffaan immoo jireenya hafuurummaa akkaataa manni kiristaanaa ajajuun jiraannu jechuu keenya jechuudha. Hanga ammaatti hafuurummaa ortodoksawaa jechuun maal jechuudha waan jedhu hiika isaa muraasa ilaalleerra. Amma immoo jireenyi kun egaa waaqayyo wajjin kan jiraatamu hiikni isaa akkana jenneerra. Kaayyoon isaa maali? Jireenya hafuurummaa kun kaayyoon isaa maalidha? Galmi isaa maalidha? Eessa ga'uuf jireenya kana kan jiraannu? Fakkeenyaaf amma namni daandiiwwan jireenyaa garaagaraa keessa gaafa darbu galma isaa beeka. Eessa ga'uu akka qabu? Gaafa manaa ba'u, gaafa jalqabu eessa akka ga'u ni beeka. Kaayyoon isaa maal akka ta'e ni beeka. Amma manni kiristaanaa jireenya hafuurummaa jiraadha. Akkaataa kanaan deemaa nuun jetti. Eessa ga'uuf maaliif? Kaayyoon isaa maalidha waan jedhu waan muraasa immoo akkaataa eeyyama waaqayyootti ni kaasna jechuudha. Kaayyoon inni jalqabaa fi inni dhumaa inni hundayyuu walitti qabatu jireenyi hafuurummaa kun kaayyoon isaa maalidha gaafa jenna waaqayyoon fakkaachuudha. Kaayyoo biraa tasuma qabu. Kaayyoon jireenya hafuurummaa galmi isaallee adeemsi inni nuti deemnu eessa ga'uuf gaafa jennu waaqayyoon fakkaachuufi. Waaqayyoon fakkaachuufi. Kun immoo maal jechuudha? Waaqayyo wajjin tokko ta'uu jechuudha. Waaqayyo wajjin tokko ta'uu. Jireenyi kun deemsa nuti waaqayyoon fakkaachuuf, deemsa nuti waaqayyo wajjin tokko ta'uuf goonudha. Jireenya hafuurummaa. Jireenyi kun akkaataa ajaja waaqayyootti jiraatanii kennaa waaqayyo dhala namaaf qopheesse mootummaa samii dhaaluudha. Kaayyoon jireenya kana. Akkaataa ajaja waaqayyootti jiraannee kennaa inni nuuf kenne mootummaa samii sana dhaaluuf gooftaan keenyas jedheera mitiire otoo addunyaan hin uumamin abbaan koo kan isiniif qopheesse jedhee kan nutti hime mootummaa samii nuuf qopheesseera. Kanaaf waaqayyo wajjin hin jiraannee isa fakkaannee isa wajjin tokko taanee mootummaa sana dhaaluu barbaanna jechuudha. Jireenyi kun nama maal godhaa? Fakkaattii waaqayyoo taasisa nama. Koottaa nama bifaa fi akka fakkeenya keenyatti haa uumnu kan jedhe waaqayyo akka isa fakkaannuuf mitiire isa wajjin akka jiraannuuf miti. Kanaafuu deemsi jireenya kanaa dhumni jireenya kanaa kaayyoo jalqaba nuu yaadame sana bira ga'uudha jechuudha. Innis waaqayyo wajjin tokko ta'uu waaqayyoon fakkaachuu.
Kana gaafa jennu garuu amala waaqayyoo qabaachuu jechuu miti. Waaqayyo tokkicha qofa. Amala isaa isa malee homtuu qabaachuu hin danda'u. Garuu kennaadhaan immoo amala isaa qooddanna. Kennaadhaan jechuudha. Waaqummaa isaa qooddanna kennaadhaan. Akkuma qulqulluu Musee ani Fara'oon irratti uumaa si taasiseera akkuma jedheen jechuudha. Kennaa. Qulqulloonnis waaqota kennaa jedhamu miti. Waaqayyos ikkoo waaqa waaqotaa kan jedhamu waaqonni kennaa qulqulloonni waan jiraniif. Kennaadhaan waaqayyo bakka hundatti argamu bituu kan kennuuf waan ta'eef kennaadhaan waaqa jedhamu jechuudha. Kanaafuu amala waaqayyoo qabaachuu miti garuu jireenya kanaan maal argannaa kennaadhaan waaqayyoo irraa amala isaa qooddanna jechuudha. Kanaaf kaayyoo inni tokkoffaan kaayyoon jireenya hafuurummaa waaqayyoon fakkaachuu. Eenyuyyuu fakkaachuu miti. Lallabaa nu lallabe fakkaachuu miti. Irraa baranna malee wanta fuuldura keenya irratti mul'atu namoota naannoo keenya jiran warra mana kiristaanaa keessatti argan fakkaachuu miti kaayyoon keenya. Waaqayyoon fakkaachuu. Lallaba nu lallaban bira dabarree waaqayyoon fakkaachuu. Isa wajjin tokko ta'u wal qunnamuu. Kaayyoon jireenya hafuurummaa kun kana. Mana kiristaanaatti maaliif deddeebi'u? Kitaaba qulqulluu maaliif dubbista? Kaayyoo biraa maal qaba? Qabeenya foonii argachuuf kitaaba qulqulluu dubbisuun nama barbaachisu. Jabeessanii hojjechuudha. Maaliif? Waaqayyo namoota hamaa ta'aniifis namoota gaarii ta'aniifis aduu ni baasaa rooba ni roobsa jedhameera miti. Inni kennaa hundumaaf kenname waan ta'eef karaa biraa deemnee argachuu dandeenya. Kaayyoon jireenya keenya hafuurummaa waaqayyoon fakkaachuu jechuudha. Inni dhumaa inni tokkoffaan. Itti aansinee yaadni kana fakkaatu maali? Waaqayyo waliin jiraachuu. Inni sun waaqayyoon fakkaachuu, waaqayyo wajjin tokko ta'u. Kun immoo waaqayyo waliin jiraachuu. Yaadni isaaniillee tokko garuu bal'isnee akka hubannuuf bakka lama kan goone jechuudha. Jireenyi kun hanga addunyaa kana irra jirutti, hanga lubbuun keenyaa fi foon keenya bakka tokko jirutti jireenya walitti fufiinsaan jiraannudha. Garuu eenyu wajjin jiraanna? Waaqayyo wajjin jiraanna. Waaqayyo wajjin jiraanna. Isa wajjin deddeebina. Isa wajjin hin kaanaa. Isa wajjin hin rafnaa. Isa wajjin hin nyaanna. Isa wajjin hin dhugnaa. Isa wajjin dubbanna. Isa wajjin yaadna. Isa wajjin hin deemna daandii deemna. Kanaaf ani nama hafuuran ta'a jennee gaafa murteessinu waaqayyo wajjin hin jiraadha jechaa irra jechuudha. Waaqayyo isa jabaa, isa qulqulluu ta'e akkaataa inni na ajajeen isa wajjin hin jiraadha gaafa jennu ani jireenya hafuurummaa qabaachuun barbaada jenne jechuudha. Guyyaa guyyaatti yeroo hunda waaqayyo wajjin jiraachuu kan nu dandeessisu jireenyi kun. Guyyaa guyyaatti waaqayyo wajjin jiraachuu. Isa wajjin deddeebi'u, jecha isaa wajjin deddeebi'u. Bakka hojii keenyaatti, mana barumsaatti, daandii deemnu irratti, bakka hamaallee yoo jiraanne, kufneellee yoo jiraanne waaqayyo wajjin jiraachuu. Kanaaf hafuurummaa ortodoksii waan kun itti quufinsa foonii argachuuf otoo hin ta'in, itti quufinsa foonii, gammachuu foonii qofa argachuuf fiigicha taasifamu miti. Maal gochuudha? Lubbuu keenya waaqayyo irratti boqochiisuudha. Isa wajjin jiraanne. Namni eegaa of biraa qabu. Fakkeenyaaf bulchitoonni biyyaa eegaa isaanii warra isaan eegan amananiitu deemu miti. Akka isaan isa cinaa jiran, akka isaan isa wajjin jiran, akka isa eegan amananii deemu miti. Lubbuun isaanii warra isa eegan san irratti boqotti. Lubbuun nama sana. Kiristiyaanni immoo namni hafuuraa immoo lubbuu isaa kan boqochiisu waaqayyo irratti. Faayidaa foonii tokkollee barbaachan deemu jechuudha. Egaan jireenyi kun qabeenya foonii gammachuu fooniitiif sassaabuu miti. Waaqayyo waliin jiraachuudha ammas kaayyoonsa. Lubbuu gara waaqayyootti dhiyeessuudha. Malee waan foonii argachuudhaaf jireenya jiraannu miti jechuudha jireenyi kun. Kanaafuu kaayyoon jireenya hafuurummaa inni ortodoksawaa inni sirrii ta'e waaqayyo wajjin jiraachuudha jechuudha inni lammaffaan. Sadaffaa irratti immoo kan kaasnu kaayyoon jireenya hafuurummaa kanaan deddeebi'uun maaliif barbaachisa? Keessattuu immoo hafuurummaa ortodoksawaa ittiin jiraachuun maaliif barbaachisaa yoo jenne immoo fayyina Kiristoosiin raawwatame hirmaachuu. Fayyina gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jechi jalqabaa jechi inni addunyaa dura abbaa irraa dhalate qaama isaa adda ta'een samii irraa bu'ee qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa dhalate akka daa'imaatti suuta guddate
cuuphamee, barsiisee, lallabee, gidiraa argee, fannifamee, du'ee, du'a keessaa ka'ee, ol ba'ee fayyina nuu kenne sana hirmaachuudha jechuudha kaayyoon. Jireenya hafuurummaa. Mana kiristaanaa gaafa dhufnu kaayyoo biraan qabnu maqaa. Kaayyoo nuti qabnu kan fayyina Kiristoos irraa raawwatame sana hirmaachuudha. Kaayyoon jireenya kanaa fayyina inni du'ee nuuf kenne akkasumas deddeebi'ee nuuf kenne sana hirmaachuu jechuudha. Isa fakkaachuu, Kiristoosin fakkaachuu. Qulqulluun Phaawulos jedheera miti akkuma duratti kaasne. Ani Kiristoosin akkam fakkaadhu, isin immoo anaan na fakkaadhaa. Gooftaan keenya maal jedhe? Anaan na fakkaadhaa. Mitire ani gadi of qabaadha. Laphee kootis garraamiidha. Anaan na fakkaadhaa jedheera. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fakkaachuuf fayyina isaa sana hirmaachuuf jireenya kana jiraanne jechuudha. Inni nuuf jecha fannoo irratti kan fannifame. Kennaa kana nuuf kennuuf, nuuf deebisuuf jireenya fannoo irratti kan fannifame. Addaam sababa seexana dhaga'een, sababa saaxinaa'eel dhaga'een, sababa bofa jalqabaa sana dhaga'een kennaa isaa dhabee ture. Kennaa Waaqayyoon fakkaachuu kana. Waaqayyo akka bifaa fi fakkeenya isaatti isa uumus sababa balleessa isaatiin garuu kennaa kana dhabee ture. Kennaa kana kan nuuf deebise Kiristoos du'uu isaatiin, addunyaa kanatti dhufuu isaatiin kennaa kana nuuf deebise. Kanaafuu kennaa kana immoo maaliin qoodannaree? Jireenya hafuurummaatiin qooddanna. Kaayyoon keenya inni tokko kana jechuudha. Aarsaa inni kan ta'e, kan du'e, kan awwaalame, kan isaaf hin malle, waa hunda kan arge, hancufa Yihuudootaa kan danda'e, kan isaaf hin malle, kennaa kana nuuf deebisuuf. Inni immoo fayyina kan jedhamu jechuudha. Gannata cufamtee turte banuufi. Gannata gangalchee akka gammachuudhaan jiraatuuf mitiree Waaqayyo ilma namaa. Kanaafuu gannata ishee cufamtee turte sana nuuf banuufi. Namaa fi Waaqa walitti araarsuufi. Ofii isaa waliin walitti nu araarsuufi kan nuuf du'e jechuudha. Kanaaf jireenyi kun gaafa jireenya kana jiraattu akka namaatti gaafa jireenya kana jiraannu maal qooddannaree? Araara inni Waaqayyo wajjin nu araarse kana qooddanna jechuudha. Gannata cufamtee turte ishee bane sanatti galla jechuudha. Aarsaa inni kaffale sanaaf gatii kenna jechuudha. Kun immoo amanuu fi amanamuudhaan kan raawwatamu waan ta'eef kaayyoon jireenya keenya hafuurummaa yookiin hafuurummaa ortodoksawaa inni tokko fayyina Kiristoos irraa raawwatame hirmaachuudha jechuudha. Dhumarratti kaayyoo kana kan kaasnu kaayyoo jireenya hafuurummaa kana inni tokko kan kaasnu gonkummaa gonfachuu, gonkaa ta'uu. Fitsuum isa jennu san jechuudha. Gonkaa ta'uu. Jireenya hafuurummaa kana kan jiran gonkummaa gonfachuudhaaf. Gonfummaa kana gonfachuu ni dandeenyaan, gonka ta'uu dandeenya akka dhala namaatti. Namni dandeettii isaatiin, beekumsa isaatiin, yaada isaatiin gonkaa ta'uu hin danda'u. Gonkaa ta'uu kan danda'u Waaqayyoodha. Waaqayyo immoo ajaja eeyyama nuu kenneera kana akka raawwannuuf. Fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu keessaa mi'a dubban caqasoota sadiin tokko caqasu. Inni tokkoffaa kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irratti akkana jedha. Lapheen jal'attootaa Waaqayyo biratti jibbisiisoodha. Yookiin lapheen jal'ataa ta'e, lapheen dabaa ta'e Waaqayyo biratti jibbisiisaadha. Daandii isaaniitiin gonkaa warri ta'an garuu kan jaalatamanidha. Daandii isaaniitiin gonkaa fitsuum kan jennu isaan warri ta'an garuu kan jaalatamanidha jedhee Solomoon ni dubbata. Kana jechuun gonkaa ta'uu ni danda'ama jechuudha. Gonkaa ta'uu ni danda'ama jechuudha. Daandiin kun daandii jaalatamaa waan ta'eef, gonkummaan kun daandii jaalatamaa. Daandii isaaniitiin, adeemsa isaaniitiin, dubbii isaaniitiin, yaada isaaniitiin, barreeffama harka isaaniitiin barreessanii warri gonkaa ta'an Waaqayyo biratti jaallatamuudha. Lapheen isaanii jal'ataa warri ta'an, lapheewwan jal'oo ta'an garuu Waaqayyo biratti jibbisiisoodha jedha. Kanaaf gonkaa ta'uu hin danda'ama waan jira asirraa ni hubanna. Inni kan biraa immoo gooftaan keenya mataan isaa kan dubbate Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 48 irratti immoo maal jedha? Egaa abbaan keessan inni samii gonkaa akka ta'e isinis gonkaa ta'aa jedha. Baay'ee nama gammachiisa. Waaqayyo nu eeyyameera jechuudha gonkaa akka ta'u. Abbaan keessan inni samii gonkaadha. Isinis immoo gonkaa ta'a. Abbaan keessan inni samii gonkaa akka ta'e, mudaa akka hin qabaanne, isinis immoo gonkaa ta'a. Nuun jedhe jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos.
Qulqulluun Phaawulos immoo ergaa isaa warra Qorontoosiif erge lammaffaa boqonnaa 13 irratti nuti yeroo dadhabnu humna qabeessota yoo taatan gammanneerra. Nuti gaafa dadhabnu san humna qabeessa gaafa taatan yeroo taatan gammanneerra. Isin gonkaa akka taataniif kanaaf immoo ni kadhannaa jedha. Gonkaa akka taataniif ni kadhannaa jedha Qulqulluun Phaawulos. Kanaaf jireenyi gonkummaa kun danda'ama jechuudha. Maal jechuu akka ta'e adeemsa keessan ilaalla. Gonkummaan kun maal jechuu akka ta'e jechuudha. Haa ta'u malee gonkummaan kun yookiin gonka ta'uun jireenya mudaa hin qabne jiraachuun kun garuu bakka tokkotti kan dhaabbatu miti. Yeroo wayii irra geenye kana booda nan barbaachisu waan jennu miti. Adeemsa hin xumuramnedha gonkummaan kun. Abbaan Ortodoksii Roomaaniyaa Doomitiruu kan jedhaman kitaaba isaanii Ortodoksii Spirituality jedhu irratti waan kana ni kaasu jechuudha. Gonkummaan kun adeemsa walitti fufaa akka ta'e. Gonka ta'aa jiraanna malee iddoo wayii geenye kan dhaabnu akka hin taane. Bakka lamatti hiran ilaalu. Inni tokko gonkummaa gonfachuudhaaf adeemsa nuti goonu yookiin immoo gonkummaa gonfachuun suni isteeppii tokko, adeemsa tokko. Gonkummaa erga gonfannee booda immoo achitti hin dhaabbannu. Ammas Waaqayyo wajjin gonkaa taanee jireenya itti fufu. Kanaaf inni immoo isteeppii lammaffaa waan ta'eef adeemsa walitti fufaadha malee kan dhaabbatu miti jedhanii kaasu jechuudha abbaan kun. Egaa jaalatamtoota Waaqayyoo barumsa keenya kutaa har'aa kanaan isa tokkoffaa kanaanii afurummaa Ortodoksawaa jechuun maal jechuudha? Hiikni isaa maalinni? Kaayyoon isaa immoo maali? Kan jedhu ilaalleerra. Waaqayyo gooftaan keenya immoo yoo nuuf eeyyame kutaa itti aanutti bu'uurawwan afurummaa Ortodoksawaa kana ni ilaalla jechuudha. Maal irratti ijaarama afurummaa Ortodoksawaan kun? Balballi isaa hoo maali? Karaa kam seennama waan jedhu yeroo itti aanutti ni ilaalla. Isinis obboloota keessaniif qooduudhaan ofii keessaniifis barachuudhaan barumsa kana akka itti fayyadamtanii waamicha isinii dhiyeessina. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Roomee irratti seera kan dhagahuu miti kan fayyu garuu kan raawwatu jedheera. Kanaaf sagalee kan dhageenye dhiisuu otoo hin ta'in anis dubbachaa kan hin baradhe isinis immoo dhagaa kan barattan hojiirra akka oolchinu maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Nama yeroo itti aanu nuuf haa jedhu nagaa ta'a.